method in the approach of studying economy. Methodii fi approach dhan isa ilaalla jechuudha. Okay, method of study economy jennaan economic theory provide the basic for economic analysis which use logical reason. Why haala logical reason itiin qo'annaa isaa theory isaa ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf there are two methods of logical reasoning. Logical reasoning logic wanna jedhu freshman course irratti barattu jechuudha. Logical reasoning lamatu jira jechuudha. Asirratti meetodiin inni nuti ittiin ilaallu jechuudha. Deductive and inductive method. Deductive jechuun maali? Inductive jechuun maali? Alaa itti isinii dabaleetiin sirriitti isinii ibsa jechuudha. The deductive method proceed from general to what particular jechuudha. Wanta tokko general irraa gara particulariititti ibsuudha jechuudha. Enable one to arrive at particular conclusion start from general statement. Wanta tokko ibsuudha. Fakkeenyaaf wanta guddaa irraa kaaneetiin gara xiqqaatti deemna jechuudha. Akaakayyuu ilma maalma akaakayyuu abbaa ilma akka jennu kana gara guddaa irraa gara xiqqaatti deemna jechuudha. Fakkeenyaaf man is mortal, ilmi namaa ni du'a jedha. Ababa is man, ababaan ilma namaati yookiin nama. Therefore ababa is not mortal. Kanaafu ababaan ni du'a. Namni ni du'a, ababaan ni du'a, ababaan nama, kanaafu ababaan ni du'a. Kana jechuun general to particular jechuudha. General to particular jechuudha. Inductive jechuun particular to general jechuudha. Faallama isaati jechuun walumaa jechuun waluma complementary jechuudha. Inductive method is the process of reasoning from party to whole. Party irraa gara wholeetitti. Fakkeenya party irraa xiqqaa irraa gara guddaatti kan deemu jechuudha. Party to whole. This mean involve reasoning from what particular to general jechuudha. Particular irraa gara generalitti. Or from individual to general. Gara individually fakkeenya ilma abbaa akaakayyuu akka ol deemnu kana jechuudha. Yaadni isaa akkasii jechuudha. Okay. Asirratti wantiin kun lamaan hin jiru. Examplein kun lamaan kitaaba keessanirra hin jiru. Alaa isinii fide. Fakkeenya every cuse has been what? Every cuse has been easy. Every cuse has been easy. Therefore the test will be easy. Cusein hundi isaaniitu maali? Salphoodha. Kanaafuu test illeen salphaadha. Cuse irraa kaanee test conclude goona jechuudha. Okay, akkasii jechaadha. Inductive jechuun the teacher not asked question in the class last few classes. Barsiisan maali kilaasii keessatti example yookiin immoo gaafii hin gaafanne. Therefore the teacher will not ask question tomorrow. Barsiisan kanaafuu gaafii hin gaafatu borillee jira. Hin ta'uun sun waan ibaati jechuudha. Kanaafuu inni kun haala kanaanii inductive jechuun particular to generalidha. Deductive jechuun general to particularidha jechuudha. Barsiisan kilaasiidhaan darbe gaafii waan hin gaafatiniif ammallee hin gaafatu. Kana loojikii keessatti sirrii barattan yuunivarsiitiitti. Waa'ee kana koonseptii haganuma qabadha. Sirriitti kan barattan gadi buutanii. Fakkeenya kaniin PowerPoint keessanirra jiru yookiin immoo mujula keessanirra jiru kitaaba keessanirra jiru during the harvest period yeroo oomisha sabaasabnu jedhamu. One may observe that price of grain decrease. Pricein midhaanii ni rakasaa jira. Sababni isaa oomisha yeroo sabaasabnu wanti gatiin isaanii hir'ata. This may be associated with increasing supply of grain to that time of year. Kana jechuun maali dhiyeessin midhaanii yookiin sanyiidhanii kunniin waan guddatuuf jira. From this observation generalization can be made. Generalization ni kaa'ame jechuudha. Keep other factor constant. Wantoota biraa constant goota jechuudha. Wanti biraa akka dhaabbataatti goota. Increasing supply lead to fail the price. Dhiyeessii wanta guddatuuf maali gatiin gadi bu'a jechaadha. Note that deductive and inductive method are complementary jechuudha. Complementary dha jechuudha. Jarri sun tokko tokkoof wanta tokko bakka buusa jechuudha. One support the other. Tokko tokko gargaara jechuudha. Tokko tokko complementary jechuun
caamman kaalsii malee makiinaan nadaajii malee wantoota akkanaati jechuudha. Complementary jechuun jarri waliin deemtu jechuudha. There are not competing method. Kana jechuun competing method miti jechuudha. Wal dorgomaa miti jechuudha. Waliin dorgomu. Kan biraa immoo approach of studying economy karaa economics karaa ittiin approachidhaan ittiin ilaallu jechuudha. Sistema ittiin ilaallu lamatu jira jechuudha. Asirra positive economic and normative economy jenneetiin ilaalla jechuudha. Prospective kana lamaan yaadrimee kana lamaan ilaalla. Okay, positive economy jechuun maali? Positive economy jechuun concern with analyzing fact in knowledge attempt to what describe the world as it is. Beekumsa yookiin wanta dhugaa ta'e tokko jechuudha. Dhugaa wanti kun dhugaadha. Positive economy jechuun dhugaadha. Akkana wanni kun akkana fakkeenyaaf bineensa kaleessanii argee yoo jette arge bakka dhugaa argiteerta. Wanti biraan jiru. Bineensa arguu qaba yoo jette arguu qabaa fi argeen garagara. Kuni positive jechuun dhugaa jechuudha. Wanta tokko it is fact attempt to describe world as it is. Addunyaa akka inni jirutti ibsuu jechuudha. Fakkeenya Itoophiyaan hiyyeetti yoo jenne hiyyeettidha. Hanga gaafa duroomtutitti kuni wanta dhugaa jiru jechuudha. Ameerikaan biyya guddoo addunyaa kana irraa yoo jenne dhugaadha fakka. Akkana jechuudha. Kana waa'ee faaktii jechuudha. Jala murtee kan himtu fact, it is fact. It try to answer the question. Questioniidhaan kanneen ibsuudhaaf yaala. Using verb to be. Verb to be beekanii mire is, are, was, were kanneen fayyadamuudhaan ibsina jechuudha. Kana sistema salphaan ittiin beektu positive economy fi normative economy kanaan beekta jechuudha. Is, are, was qabaannan inni maali? Verb to be yoo qabaate positive. What is, what was, what will be maal ta'uu qaba will illee jechuudha. It does not judge system as good or bad. Akkami murteessuu hin danda'u system as good yookiin wanti tokko gaarii yookiin badaa better or worse jenneetiin addaan baasnu jechuudha. Isni kun maalta normative ta'a jechuudha. Good, bad, better, worse kan jennu kun normative. Fakkeenya tokko haa ilaallume. Ethiopia the number of secondary school in Ethiopia is increase. Dhugaadha kun. Secondary school in Ethiopia keessatti guddataara hedduu dabalaara. Kuni dhugaa jiru jechuudha. Kan biraa immoo example lamaffaa current inflation rate in Ethiopia is 12. Bakka 12%. 12% yoo jenne 12% dhumateera jechuudha. Current maali? Qaala'insi jireenya reetiin isaa parasantii meeqa? Itoophiyaa keessatti parasantii 12. Bakka kun saayinsiin qoratee warri ekonomii qoratee kan lafa kaa'e jechuudha. Asirratti maaliin beekna? Wanti ittiin beeknu keessa sistemni tokko asirra ni jira kunu. Verb to be is ni jirti jechuudha. Current Ethiopia inflation is kunu asirra verb to be tu jira jechuudha. Is waan jirtu salphumatti ittiin beekna jechuudha. Fakkeenyaaf normative haa ilaallu jechuudha. Normative is concerned with what? Questions such as what economy ought to be. Economy maal ta'uu qaba. Or what the economy should be. Economy akkam ta'uu qaba jechuudha. Isa kana should modal verboota jechuudha. Fakkeenya kan akka ought to, should, would kana yoo fayyadame maal jennaani? Inni kun salphumatti normative jechuudha. Akkana ta'uu qaba. Akkana ta'u. Evaluate, describe of alternative outcome based on what? One's value judgment about what is good in or what is bad jechuudha. Kan inni qo'atu judgmenting and value judgmenting and maal irra dhaabatee about what is good or bad. It is matter of opinion. Kana jechuun matter of opinion yaada jechuudha. That cannot be proved or disproved with preference of the example in isa government should introduce school feeding programs in all school. Government should jedhe kun asirratti kun should or ought to yoo jedhe salphumatti kan ittiin beektan normative ta'uu ittiin beektan. Should introduce school feeding program in all school. Mana barumsa hundattuu nyaata barattoota nyaachisuu mootummaan itti fufuu qaba. Akkas qaba. Akkasii jechaadha. Kanaafuu
maali yaada jechuudha kun individual example tu there should be government intervention in economy keessa mootummaan harka naquu qaba jechuudha whenever necessary yoo barbaachisaa ta'e mootummaan maal gochuu qaba economy keessa harka galfachuu qaba jechuudha kuni maalirra yaada jechuudha. Other one is decision making unity. Decision making unity maal akka ta'e kan ilaallu ta'a. Customarily or traditionally jechaadha. There are described as what economic agency. Economic agency jechuudha. Decision making jechuun gara biraati economic agency jechuudha akka aadaatti kan beekamu. The basic decision making unit of an economy are household, business, firm and government jechuudha. Beekamuun maali kadan sadiin jechuudha. Decision making unit jechuudha. Isa kana sadanii beekuu kana jechuudha. Business, firm, government, household jechuudha. Household jechuun akka maatii jechaadha. Family jecha gara biraatiin. Each household are maal chief owner of factor of production. Abbaa maali factor of production abbaa wanta tokko oomishu jechuudha resource jechuudha which encompass maal of keessaa qabata landii qabachuu danda'a laborii qabachuu danda'a capital entrepreneurship fakkeenyaaf namni tokko lafa yoo kireesse gatiin inni irraa argatu yookiin immoo bu'aan isaa maali rentii ta'a jechuudha kiraadha jechuudha awwardiin isaa inkaamiin inni achirraa argatu lafarraa laandirraa kan inni argatu inkaamiin maal ta'a rentii jechuudha. Rentiidha. Kan immoo labarii irraa namni awwardiin argatu yookiin immoo inkaamiin householdiin argatu labarii irraa maal ta'a wage jechuudha saalarii jechuudha wage jechuun gara biraatiin saalarii jechuudha saalarii mindaa jechuudha saalarii kan biraa immoo kaapitaalii irraa immoo awwardiin yookiin immoo mallaqni inni argatu riisiif godhu maal jedhama interest jechuudha capital jechuun wanta akka birrii kana fa'aa ta'uu danda'a isarraa kan inni argatu maali interest jechuudha interest irraa argata jechuudha kan biraa immoo entrepreneurship wanta tokko dhaabbata tokko oomisha isarraa maal argata profit jechuudha bu'aan inni argatu awwardiin inni argatu maali profit jennaan jechuudha isa kana walitti firoomsi irratti immoo haala garaagaraa irratti isin fiduu danda'a jechuudha entrepreneurship irraa maal arganna profit arganna jechuudha. Okay, they sell. Fakkeenyaaf householding kun maal godhanii sell godhan jechuun ni gurguranii maal gurguranii sell the service of this factor service to produce in return receive their income in form of rent, wage, interest and profit jenneetiin hin qaibsine kana fakkeenyaaf lafa yoo gurguran kiraa kapitaalii maal godhanii seel yoo godhan wage irraa argatu salaarii irraa argatu interastii profitii haala kana respectively argatu jechuudha. Business firm warra jedhamu producerii jechuudha wanta warra waa oomishu jechuudha kan akka warshaa homaa jechaadha. In economy we use term business firm and producer alternatively wal jala jijjiirree fayyadamna jechuudha. Economy keessatti firm yookiin business firm or maal jennaan producer jenneetiin waamna jechuudha. Firm jechuun dhaabbanni kunniin heer ni mindeessu jedha. The service of factor of production from household to produce commodities that they sell to household, to other firm, to the government or to country. Isa kana household irraa servicii factor of production kan akka lafaa kan akka humna namaa kan akka kaapitaalaa kanneen fayyadamanii maal godhanii oomisha isaanii ni oomishu jedha. Oomisha isaanii oomishanii gara maali household maaf deebisanii gurguruu yookiin dhaabbata garaagaraatii gurguruu yookiin mootummaa gurguruu yookiin biyyatti gurguruu jechuudha. Maaltu business firmoonni kunniin jedha. Business firm are what principal buyer of factor of production. Inni commonly maali buyeriidha jechuudha factor of production wantoota mi'a dheedhii fakkeenya householding kan dhiyeessu qamadii ta'uu danda'a ta'ee fi koopparii homaa kana dhiyeessii kana gurguru jechuudha. Eenyu bitu jechuudha.
ni bitu san booda maal godhan they are lead produce to commodity leading produce to commodity wantoota biraa oomishuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka meeshaa mana keessaa saayinii, televiziyoonii, so many things they produce. Okay, business firm consists both private and government enterprises isa of keessaa qaba jechuudha. Mootummaallee private illee of keessatti hammatuu danda'a jechuudha. Dhaabbanni kun government mootummaa jechuun immoo in economic government is taken in sense of general government in order to disregard the government enterprises. Enterprises adda jechuudha. The government purchase goods from producer and factor of service household irraa bituu danda'u jechuudha. Mootummaallee waa oomishuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbanni ni jira jechuudha. Kan mootummaas kan dhuunfaas akkuma jennuun kan enterprise mootummaa enterprise dhuunfaa akkuma jennu sani jira jechuudha. Okay, kazaan inni producerii fi maalirraa bitaa factor of service kana household irraa ni bita jechuudha mootummaa. Yeroo kana maal godhaa? It uses this commodity in the factor of service to provide free service kenna jechuudha. Isa kana bitee uummata producerii fi uummataa fi warshaa irraa ni bitaa. Erga bitee maal free service jechuun tajaajila tola ooltummaa ni kennaaf, such as poolisiidhaaf, education, medical facility, sanitation facility, judicial service kana kanaaf oolcha jechuudha kan uummata irraa bitee kana. Okay. To the people in order to satisfy their combined need for this service. General government get its income mainly from tax lead on household and on business firm in form of direction or indirection tax jechuudha. Amma mootummaan galii isaa argata isuma household fi business firm irraa argata jechuudha. Akkamitti? Bifa taaksitiin argata jechuudha. Bifa taaksitiin direct yookiin indirect taaksii irratti fe'uudhaan isa argata. Galii argatu kana immoo tajaajila hawaasummaaf oolcha jechuudha mootummaan. Kana fakkaata chaaptariin kun kana fakkaata. Chaaptarii ta'an waliin ilaallaa. Hangasitti subscribe share gochuu hin irraanfatina.